Ani kanan jedhu Oromoon kun hamma yoomitti wal cabsiti? Hamma yoomitti asii gadi wal qummaatti? Dhugaa Rabbii. Silaa mana namaa dhaqanii nama rakkisan. Ofiima inni qaansiraa hojjetus qaansiraa isaa inni hojjetaa mootummaa ta'es hojii isaa hojjete miindaa isaa jaan argatee jiraata. Mana isaa jiraachifata. Ofirra darbee ka qabu nama gargaara. Garaa laafummaatiin rabbirraa gatii argachuuf jecha jechuudha. Innumti jireenya namaa balleessuuf kufee ka'u kun, innumti lubbuu namaa baasuuf kufee ka'u kun mee faayidaa maal argata? Dhugaa Rabbii mee maal faayidaan isaa malaati? Hacaaluu ajjeesan kun Hacaaluun du'e ijoolleen isaa abbaa malee guddachaa jiru. Haati akka abbaattis akka haadhaattis guddifachaa jirti. Nyaatanii mee bu'aa isaan argatan maali? Erga gaafa Hacaaluun du'ee kaasee haga har'atti lubbuun namaa bahuu hin dhaabbanne. Garuu osoo Hacaaluun fayyaa qabaatee jiraate, otoo Hacaaluun nama lubbuudhaan jiru ta'e, dhuguma Rabbiiti lubbuun namaa hammarratti hin baatu turte hamma kana. Garuu lubbuun nama dhugaa gaafa bahu warroonni isa booddeelee sababii isaatti inuma baha lubbuun namaa. Maaliif? Haqiidhaan jiraata, haqii dubbata, haqii jaallata. Isa galaafatanii isa kanas gaadu. Maal godhime amma namni kun faamu? Dhugaa Rabbii maal balleesse? Yoo qabsoos akka nama tokkootti qabsaa ture. Yoo mootummaa deeggaruus akka nama tokkootti mootummaa deeggaraa ture. Siyaasa barbaade deeggaruuf mirga isaati. Namni isa dura goru hin jiru. Garuu of ta'ee konfidensii mataa isaatiin, amanamummaa mataa isaatiin, ofitti amanamummaa isaatiin jiraachaa jira, dalagachaa jira. Bahee galaa jira, ijoollee isa guddifachaa jira. Mee maal nama yakkee amma namni kun maal godhema? Seenaa akkuma namoonni gurguddoon seenaa dalaganii darban seenaa dalageera, seenaan isa yaadata. Badiima inni balleessee miidhaa hamma kanaan irraan geessisan kun mee maali badiimti isaa? Dhugaa Rabbii. Doomamma garaa laafummaa isaatiin baay'ee nama gargaaraa jira. Dhugaa Rabbii. Baay'ee tokko nama bukkee dhaabbachaa jira. Gatii inni nama ta'e, nama guddaa ta'e, fayyaa qabaate, dalagatee kokkolfee nagaan bahee galee fi isa miidhumoo gatii inni garaa laafummaatiin hiyyeessa gargaaraa jiruuf isa miidhuuf yaalumoo mee maaluma isaan caale? Tokkoffaa sabboonummaa oromummaa isaatti boona. Leenca garaa sibiila, onneen sibiila, yaadaan sibiila, waan dubbatirraa kan hin deebin, waan dubbatetti immoo kan hin gaabbin. Kanaan nama caala. Garaa laafummaas qaba. Garaa laafummaa isaatiin nama caala. Kanaan alatti maal isaan godhime? Mana namaa deemee kajeelle. Naman saamne. Naman miine. Jireenya mataasaa ooffachaa jira. Maaliima isa balleessuuf isa barbaadu? Silaa Oromoon kun yaa Rabbi guyyaa makan gaarii walii yaanna laati. Dhugaa Rabbi ani baay'ee na gaddisiisa. Osoo Oromoo ta'ee uumamuu kootti gaddee osoo Oromummaan ofirraa miicamatee ofirraa miica'eeraan kan namni nan beekne kun kan haati kiyyaaf abbaan kiyya bichaan na beekan kun sababii namni badii walirratti dalaguun osoon Oromummaa kiyya ofirraa haqadhe natti tola. Garuu uumaan nuun keenya akkatti ofirraa haqannu jechuudha. Nagaan mun daganne nagaan Waaqayyoo lafuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii. Isinis nagaa akka qabdan abdiin qaba. YouTube ko subscribe, like, share naa gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Gaafa miira keessa galan nagaalee nama dagachiisa. Dhugaa Rabbi akka kootti baay'een gadde baay'eenis aare. Utuun Oromoo ta'uu baadheera ta'e na jechisiise jechuudha. Maaliif jennaan namni dhugaan jiraatu, namni Rabbii isaa sodaatu, namni haqii namaan xuqne, namni haqii isaa dabarsee namaa kennu haga yoomitti miidhamaa jiraata. Erga biyya ofiif qabsaa'anii biyya ofii keessa hin jiraatan ta'e biyya ormaatti akkamiin gammadanii jiraatu? Biyyi ormaa akkamiin galaa namaa ta'a? Biyyi ormaa akkamiin gaaddisa namaa ta'uu danda'a? Biyya ofii keessattuu kabaja kan hin qabne jechuudha. Maal nama godhe amma namni kun? Dhugaa Rabbii kolfee taphachuu, dalagaasaa dalagachuu,
Beqa of ta'e confidence ofitti amane beqa sabboonaa ta'e jiraachuurraan kan hafe maan nama yakke namni kun dhuguma rabbii waan inni nama balleesse jira laati kana hin dhageenye kana hin argine miidiyaa irrattis kan qullaa wal dhaabu Oromoo kan wal himatus Oromoo kan wal ajjeesus Oromoo kan wal cabsus Oromoo kan wal boosisus Oromoo hamma yoomiitti ammaan keenya kun amaarri tokko gadi baateen dubbattu afaanis saaqattu rakkoo isaanii achumatti fixatu jaarsaan taa'anii hiriyyaan taa'anii miidiyaa isaanii waliin taa'anii keenya wal ajjeesuu wal cabsuu wal balleessuu karaa itti wal beelleessan barbaadu tooftaa itti nama ajjeesan tooftaa barbaaddachuu hamma yoomiitti mi'amma kun silaa usuu ta'e jara sanarraa waa baratanii harka wal qabatanii oromummaa ofii guddifatu turan oromummaa ofitti boonanii konfidensiidhaan jiraatu turan har'ahu nama qajeelaa nama oromoof seenaa kudhaamee darbe nama jireenya ofiin jiraadha jedhee ofitti amane jireenya isaa oofachaa jiru nama garaa laafummaatiin immoo hadhayyeessaa gargaaru ajjeesuuf yaalu